Kun Sagantaa Raadiyoo Daandii Haqaati. Sagantaa Raadiyoo Daandii Haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon Daandii Haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun Sagantaa Raadiyoo Daandii Haqaati. Kun Sagantaa Raadiyoo Daandii Haqaa lakkoofsa 152ffaa lakkoofsa Awurooppaatti Jaanuwarii 28 2016 akka lakkoofsa biyya keenyatti Amajjii 19 2008 akka lakkoofsa Hijratti Rabi'u Thaanii 18 1437 Sagantaa Raadiyoo Daandii Haqaa guyyaa kamisaa isiniif tamsaatudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota Sagantaa Raadiyoo Daandii Haqaa. Sagantaa keenya oduu guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jira. Sagantaa oduu kan qindeessee qabadheessaniif dhiyaadhu an obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. Mata dureewwan oduu guyyaa har'aa. Obboleessi keenya Abdurazaaq Akmal kan koree keenya wajjin mana hidhaa keessatti roorrifamaa ture yeroo adabbii sobaan isa gubbatti dabarfamee xummuree mana hidhaarraa hiikamee. Miseensonni koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa guyyaa har'aa Ustaaz Kaamil Shamsuu fi Ustaaz Ahmeddiin Jabal ragaa ittisaa obboleewwan keenya deseef kennanii. Galgala guyyaa Alhadaa yookaan dilbata magaalaan Finfinnee barruulee giraafitii adda addaan bareeddee kan bulte ta'uun beekame. Magaalaa Dodolaa keessatti basaasonni mootummaa waraqaa silxeen diinota Oromooti jedhu facaasuun isaanii beekame. Mormiin naannoo Oromiyaa keessatti ammas finniinee itti fufeera. Gamtaan Afrikaa haala Oromiyaa keessa jiru waan jira jechuun isaa beekame. Amma oduu bal'inaan. Obboleessi keenya Abdurazaaq Ahmal kan koree keenya wajjin mana hidhaa keessatti roorrifamaa ture yeroo adabbii isa gubbatti dabarfamee xumuree mana hidhaarraa hiikame. Galmee Ustaaz Abubakar Ahmediin kan himatame obboleessi keenya Abdurazaaq Ahmal murtee adabbii isaa xumuree guyyaa har'aa hiikame maatii isaadhaan walitti dabalamuun isaa beekame. Galmee Ustaaz Abubakar Ahmediin kan 19ffaa gubbatti himatame obboleessi keenya Abdurazaaq Ahmal murtee adabbii isaa irratti dabarfame kan guyyaa dheengaddaa xumuree yommuu ta'u meeshaa isas mana hidhaa keessaa kan ganama guyyaa kaleessaa baafame yommuu ta'u obboleessi keenya Abdurazaaq alhamdulillahi rabbil alamin guyyaa har'aa hiikame maatii isaa walitti dabalameera. Hidhamtoota hawaasa musliimaa bakka hundatti hidhamanii jiran hunda rabbiin subhaanahu wa ta'ala nagayaadhaan hiike maatii isaaniidhaan walitti nu haa dabalu jecha obboleessa goota qabsoo kana irratti cichuudhaan jalqabaarraa qabsaa'aa ture aarsaa guddaa koree keenya wajjin mana hidhaa maakalaawii keessatti dhandhamaa tureedhaan baga nagayaan hiikamte baga gammannee jira jechuu barbaanna. Miseensonni koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa keessaa guyyaa har'aa Ustaaz Kaamil Shamsuu fi Ustaaz Ahmeddiin Jabal ragaa ittisaa obboleewwan keenya deseef kennan. Obboleewwan keenya galmee Ahmed Idriisitiin himataman koree keenya Ustaaz Abubakar Ahmed dabalatee ragoottan 4 kan mana murtii dhiyaatan yommuu ta'u guyyaa har'aatti koree keessaa isaan 2 dargaggoota deseef ragaa ittisaa kennataniiru. Obboleewwan keenya galmee Ahmed Idriisitiin himataman hamma ammatti ragoota ittisaa 63 kan dhiyeeffatan yommuu ta'u guyyaa har'attis beekaa seeraa fi miseensi koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa Ustaaz Kaamil Shamsuu gaafii mirga hawaasni musliimaa awaliyaa irratti kaasee ibsuudhaan sagantaa sadaqaaf tokkummaa magaalaa Desee irratti ture irratti kan affeeramee irratti argamee fi waltajjii guyyaa sanis kan geessaa turan himatamtoota kana akka hin ta'inii fi ijoollee kana kan beeku moora mana hidhaa keessatti akka ta'ee fi ani miseensa koreetii hawaasan filatameetii kan bakka sanitti argame jechuun kan ragaa isaa kennate yommuu ta'u abbaan alangaa gaafii qaxxaamuraa kaasuudhaan isin eenyuttuu sagantaa kana irratti isin affeeree hayyama majlisaa ni qabdaa
atiin bakka bu'aa muslima deseetii gaafiiwwan jedhan kan dhiyeesseef yommuu ta'u Ustaaz Kaamil Shamsuu yeroo deebisutti aniin bakka bu'ummaan hawaasa muslimaa bahaa hamma dhiyaa fi kaabaa hamma kibbat kan naaf kennameedha. Miseensa koree fala barbaadduu hawaasa muslimaati. Kanaaf koree bakka bu'ee achitti argameera jechuun haasawa dinqisiisaa sodaa malee taasiseera. Sagantaa sadaqaaf tokkummaa kana gubbatti hawaasni kiristaanas akka hirmaate buddeena fidaa ture ni yaadadha. Anis saganticha gubbatti seera feerri mootummaa maal akka jedhu kitaaba seera feera mootummaa harka kootti qabadheen barsiisaa tureera jechuun kan ragaa kennee fi ragaa ittisaa lammaffaa kan ta'ee dhiyaate beekaa seenaa fi miseensa koree fala barbaaddoo hawaasa muslimaa Ustaaz Ahmadiin Jabal yommuu ta'u innis sagantaa kana gubbatti affeeramee deemee jiraatu isaa kan ibsee fi himatamtoonni bakka gubbatti akka hin turre ibsuun sagantaa sadaqaa kana gubbatti koree keessaa kan filamanii deeman ana Ahmadiin Kaamilee fi gargaaraa Profeesar Adam Kaamil argamneerra jechuun dubbataniiru. Ustaaz Ahmadiin sagantaan jalqabamee hamma xumuramutti kan nagayaan deemaa ture ta'uu kan ibsanii fi gaafii qaxxaamuraa abbaa alangaarraa dhiyaateefis gahumsaan kan deebisee fi manni murtis guyyaa boruu Ustaaz Abubakar Ahmed Ustaaz Ahmed Mustafaa fi obboleessi keenya Ismaa'eel guyyaa boruu akka ragaa ittisaa kennatan ajaja dabarseera. Ustaazotaa fi obboleewwan keenya guyyaa har'aa ragaa ittisaa dhiyaatan keessaa tokkoffaa Ustaaz Abubakar Ahmed, lammaffaa Ustaaz Ahmadiin Jabal, sadaffaa Ustaaz Ahmed Mustafaa, afuraffaa Ustaaz Kaamil Shamsuu fi dargaggoo Adaamaa Abdulaziz akka beekameera. Galmeen obboleessa keenya Mubaarak Himar kan mana hidhaa keessatti ajjeefame kan galmee himannaa obboleewwan Dasee wajjin himatame akka cufame manni murtii beeksiseera. Oduma kana wal qabateen mana hidhaa keessatti hidhamtoota gidduutti walitti bu'aansi kan uumamee ture yommuu ta'u jeequmsa kana kan kaaftan isin jechuun miseensota koree irratti dhiibbaan kan taasifamaa jiru ta'uu maddeen ni gabaasaniiru. Hoggantoonni mana hidhaa Sheekh Makatamo'ee Ustaaz Sayyid Alii fi Ustaaz Ahmed Mustafaa gubbatti dhiibbaa kan uumanii fi bakka duraan turan zoonii lammaffaa irraa gama bakka Taanker jedhamuun beekamu kan akkaan dhiphaaf rakkisaa ta'etti akka isaan jijjiiran beekameera. Ustaaz Badruu Huseenis waajjira isaanitti waamuudhaan jeequmsa ka'ees kan kaase fi qindeessisiidha. Sababni isaas okkora naannoo Oromiyaa keessatti ka'ee mana hidhaa keessatti kaasuu barbaada jechuun of eeggannoo kennanii fi akka jiru beekame. Mootummaan kun muudannoo xiqqaaf guddaa mana hidhaa keessatti argamu kamuu koreewwan keenya itti gaafatamtoota taasisu kun dhumni isaa kan isaan yaachisiisee yaada kennitoonni shiira mootummaan dalagaa jiru kana hawaasni muslimaa of eeggannoon akka hordofu akeekkachiisaniiru. Galgala guyyaa alhadaa yookaan dilbata magaalaan Finfinnee barruulee giraafitii adda addaan bareeddee kan bulte ta'uu beekameera. Barruulee giraafitii kanneen keessatti hawaasni muslimaa roorroon hammamis irratti dhaqqabus qabsoo kan hin dhaabne ta'uu kan ibsuu fi shiira miidiyaaleen mootummaa dalagan kan balaaleffatu ajjeechaa ijoollee Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kan balaaleffatanuu fi akka ajjeechaan dhaabbatus barruulee gaafatanidha. Dhaadannoowwan dhageessifaman keessaa sagaleen keenyaa dhaga'amu qabsoon itti fufaa ajjeechaan ijoollee Oromoo haa dhaabbatu EBC hattuu diraamaan dharaa haa gahu kan hidhaman haa hiikamaniif cunqursaan biyyaalessaa haa dhaabbatuu fi kanaaf kan fakkaatan kan keessatti argamuu fi asfaaltii yookaan karaa gubbatti qalama diimaa jigsuun balaaleffannaa isaanii agarsiisaniiru. Magaalaa Dodolaa keessatti basaasonni mootummaa waraqaa silxeen diinota Oromooti jedhu facaasuun isaanii beekame. Naannoo Oromiyaa godina Arsii lixaa magaalaa Dodolaa keessatti qaamotni nageenya mootummaa galgala guyyaa kaleessatti magaalitti keessatti waraqaa silxeen diinota Oromooti jedhu facaasanii kan bulan ta'uu maddeen naannawaarraa nuuf gabaasaniiru. Naannoo Oromiyaa keessatti qabsoon hawaasaa finniinee itti fufuun isaa kan isa dhiphisee mootummaa wayyaanee amantii sabaaf saba gosaaf gosa walitti buusuun gaafii mirgaa hawaasaa kallattii jijjiirsa jedhee yaaduun tarkaanfiiwwan adda addaa kan fudhataa jiruu fi shiirota adda addaa kan xaxaa jiru ta'uun isaa ni yaadatama. Waraqaan mootummaa wayyaanee bittinneesse kunis shiira hawaasaa fi hawaasa walitti buusuu fi akka isaan waliin amanni taasisuuf shiira bu'aa dhabeessa raawwatame akka ta'e namootni yaada raadiyoo daandii haqaaf kennan. Shiirri mootummaa kun amantii isaaf jireenya hawaasummaa isaatiin hawaasa walitti hidhata jaarraa dheeraa qabu hawaasa silxee fi hawaasa Oromoo addaan subiti daran kan walitti dhiheessu ta'uu ibsaniiru. Naannoo Oromiyaa hunda keessatti dhalattoonni silxee akka argaman yaada kennitootni nuuf himan hawaasni Oromoo fi silxee wal jaalatee fi wal kabajee jiraachuu ala guyyuma takkas gidduu isaanitti rakkoon uumame akka hin beekne dubbataniiru. Hawaasni silxee gaafii hawaasni Oromoo gaafate gaafii mirgaa ta'uu hubatee gaafichaaf deeggarsa isaa agarsiisa jira kan jedhan yaada kennitoonni kunniin fuulduraafis gaafiin hawaasaa hamma deebi'utti deeggarsa isaa agarsiisuu itti fufaa jedhaniiru.
mormiin naannoo Oromiyaa keessatti ammas finnineetti fufeera. Guyyaa har'aa mormiin godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqalloo keessatti haala ho'aan kan geggeeffamaa tureeti. Mormii kana gubbattis barattoonni hidhaa fi ajjeechaa mootummaan hawaasa Oromoo gubbatti geggeeffamaa jiru kan balaaleffatanii fi akkasumas saamicha albuudaa godinaalee Gujii aanota akka Shaakii Doolaa Sakarroo fi Okkotetti geggeeffamaa jiran mormuun sagalee isaanii dhageessaniiru. Kallatti biraan immoo mormiin cimee kan itti fufee fi godina Shawaa Kaabaa magaalaa Sharaaroo keessatti mormiin cimaan kan geggeeffamee fi mormii kana hordofee namoonni 40 loltoota agaazitiin magaalaa Sharaaroo yookaan magaalaa Dabre Xiggee keessaa qabamanii kan hidhaman ta'uu maddeenni gabaasaniiru. Gama biraatiin godina Harargee Bahaa aanaa Meettaa magaalaa Gooroo Muuxii keessatti mormiin uummataa yeroo sadaffaaf cimee itti fufeera. Gamtaan Afrikaa haala Oromiyaa keessa jiru hordofaan jira jechuun isaa beekame. Yaa'ii gamtaa Afrikaatti bakka taa'uudhaaf deemu ilaalchisee gaazexeessitootaaf ibsa kenname irratti gamtaan Afrikaa Itoophiyaatti haala Oromiyaa keessa jiru hordofaa fi hojii dippiloomaasii bal'aa hojjechaa jiraachuun isaa ibsame. Ibsa kenname irratti gaafii gaazexeessitoonni waa'ee mormii Oromiyaa keessa deemaa jiru ilaalchisee gaafii waan kaasaniif gamtaa Afrikaatti koomishinara dhimma siyaasaa Dr. Aisha Abdullahi deebii kenniteen gamtaan Afrikaa hawaasaaf ibsamuu haa baatu malee dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojii dippiloomaasii hojjechaa jiraachuu ibsite kan jirtu ta'uu sagaleen raadiyoo Ameerikaa maddoota oduu isaa eeruun ibseeti jira. Itoophiyaa keessatti haalli mirga dhala namaaf dimookiraasii addeessa ta'us dhaabni kun callisuu baay'isaa yoo dubbates dhumarrattidha jechuudhaan dhaabbonni siyaasaa mormituu biyyattii komii dhageessisaa kan turan ta'uun tuqameera. Yeroo ammatti Ameerikaa hamma Awurooppaatti sochiin hawaasa Oromoo yaada adda addaa kan maddisiisee fi ibsi baay'een kan irratti kenname yommuu ta'u dhaabni ardii Afrikaa bakka bu'u kan teessuma isaa Finfinnee godhate gamtaa Afrikaa irraa homaa waan dhabee fakkaatee tureera jechuun raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasa isaanii keessatti qeeqa isaanii dhiyeessaniiru. Dr. Aishaan garuu yeroon ifaan ifatti ibsaa fi murtoo baasnee hawaasan geessu jira. Dhimmoonni hojii dippiloomaasii irratti hojjannu kan ibsa irratti hin baasnes akkasuma jettee kan dubbatte ta'us beekameera. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan keenya hafan wajjin turtii gaarii. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa jaalalliif kabajni isiniif qabnu kan onnee keenyaarraa madditee buqqaatee isiniif qaxxaamure iddoo isin jirtanutti isin haa dhaqqabu. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Daadoo babaaroo nama sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan qe'een keessan nagaa oolma bultiin teessan nagaa afinaa fayyaaleeyyii nageenyi keessan qixxee yooyyaa jennee harka fuune alhamdulillahi rabbil aalamiin tamsaasaa raadiyoo Daandii Haqaa guyyaa har'aa sagantaa oduu keenyan jalqabdee jirra. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaawwan keenya guyyaa har'aa qindeeffannee gama istiidiyootti seennee jirra. Masha Allah sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophiileen nu isiniif qabannee dhiyaannee qophii imala ilmii akkasumas qophii galmee seenaa fi qophii keessummaati. Sagantaawwan keenya kanneen irraa barnoota akka argattan abdii guddaa qabna. Sagantaa keenya qophii imala ilmii keessatti beekaa fi beekumsa mata duree jedhuun qopheeffannee qabna. Akkasumas sagantaa galmee seenaa keessatti dargaggoota sadaan mata duree jedhuun qopheeffannee qabna. Keessummaan keenya guyyaa har'aa obboleessi keenya Ahmed Gishee. Obboleessi keenya Ahmed Gishee wajjin haala wayitaawaa irratti turtii bal'aa taasisnee jirra. Sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee gaggeessu ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayrin wajjin tura. Jarri Daandii Haqaa galma gahuu qabnu geenyu malee nafnu maal sababiin nuti mirga keenya dhabnu ituu seera rabbii gaarii lafaa qabnu alaabaa duwwii mataatti hin baadhannu makluuqan sodaannu qabna gooftaa gaarii salaamun alaykum jarri Daandii Haqaa. Sagaleen keenya hadagamu sagaleen islaamaa jara Daandii Haqaa kanatti nu waama inshallah gaaf tokko ni dhagahama dhimma barbaadamu biruma gahama
alaabaa dhaabamaa alaabaan tokkummaa inni karaa haqaa salaamun alaykum jarri daandii haqaa yaatan jedhi bulchaan abbaa hirree sagaleen islaamaa ifan bahu dirree maqaa nutti baase maqaa takkaan jirree man karaarsaa dhaadeessaa waan nu biran jirree ittiin nu arrabsaa maqaa takkaan jirree akkanaan nu jingaa salaamun alaykum jarri daandii haqaa. Kanatti aansuudhaan dhaggeeffattoota keenyaa kan isiniif qabannee dhiyaannu qophii imala ilmiiti. Qophii imala ilmii keenya guyyaa har'aa seenaa ulamaa'ii qabannee hin dhiyaanne mata duree beekaa fi beekumsa jedhuun ilmii fi ulamaa'oota. Subhanallah seenaa ulamaa'oota hedduu isiniif dhiyeessaa turre. Har'a mee gidduudhaan waa'ee ilmii fi ulamaa'oota irraa fi isin haa yaadachiif. Torbaan dhufu inshallah imala ilmii yookaan seenaa ulamaa'oota keenya biraadhaan walitti deebina qophii kana wajjin turti gaarii. Musliimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbaadi. Musliimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbaadi. ilmi barbaadi bakkuma maran qophiin imala ilmii torbaanitti al tokko isiniif dhiyaata. fannoo fi mudannoo ulamaa'ii isin dhageessifnaa. Laggeenii fi gaarran ulamaawwan ilmii barachuudhaaf ba'anii bu'an yaadaan isin daawwachiifna. Ilmi barbaadi. علماء سؤال قلبي تهنيات بجمتاتي بكتابي بكمس علماء ربي النبداسي صدرك أنبياء بسنامسي قدسي فان قرآنا بإخة جهل ولا هلا عيسى دفئ والمدالة عيسى والمدالة beekumsi tola rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabrootan isaaf oole keessaa adda durummaadhaan kan tuqamuudha. Beekumsi ogummaa guddaadha. Beekumsi qajeelchadha. Beekumsi tola rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namaaf kennuu fi badhaasa guddaadha. Beekumsi haqaaf baaxila adda baasuudhaaf kan gargaaru ilma namaa dukkana wallaalummaa keessaa meeshaa baasuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kitaaba isaa kabajamaa keessatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaanii keessatti beekumsaa fi waa'ee beektotaa faarsuudhaan dabalata karaalee adda addaadhaan hawaasni muslimaa beekumsaadhaaf bakka akka kennu beekumsa akka jaalatu iddoo beekumsi itti argamutti akka socho'an dhaamsa gurguddaa dhaamaniiru. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa beekumsa ilaalchisee nu qofa miti kan kakaasee jaalallee isaa rasuul alayhi salaatu wassalaam dabaleeti malee. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkas jedha rabbii koo beekumsa naaf dabalii jedhi. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rasuula keenyadhaan sallallahu alayhi wasallam naaf dabalii jedhee akka kadhatu isa ajajne beekumsa yoo ta'e malee maarree jechi rabbii subhaanahu wa ta'aalaa kun iddoo beekumsi qabdu kan agarsiisu miti.
رسول كينا صلى الله عليه وسلم ilma adeera isaanii Abdallah ibn Abbas du'aa'ii taasisan keessatti mee haa ilaallu akkas jedhanii ture yaa rabbii koo kan diinii hubatu taasisiin hiikaa wantotas barsiisiin haalota kanaaf kan fakkaatan yennaa ilaallu islaamummaan sadarkaa beekumsaaf inni kenne kan akkaan olaanaa ta'e kan agarsiisudha islaamummaan beekumsaaf iddoo guddaa akka kennu ragaalee argisiisan jidduu rasuula keenya sallallahu alayhi wa sallam gubbatti jalqaba aayaan quraanaa buute iqraa dubbis kan jedhu adda durummaan ni tuqama eeyyen dhalootni kun wanta kamuu dura kan itti ajajame akka dubbisee beekumsa goonfatuu fi dhaloota beekumsaa akka ta'uudha beekumsi karaa qajeelchituu imaanatii ilmi namaa tokko kan qajeelat amantiin qalbii isaa keessa seenuu dandeessu amantiin isaa beekumsa irratti kan hundaa'e yoo ta'e qofaadha dhugumatti beekumsi akka laayyoodhaan gama suuqaa deemanii akka shaqaxatti kan bitanii deebi'anuu miti dadhabuu barbaachisaa bu'aa bayii oliif gadi ce'uu barbaachisaa beela'uu dheebochuu hirriba dhabuu kana hunda keessaa dabarsiisuun dirqamaadha beekumsi akkaan qaaliidha wanti qaaliin immoo akka laayyooti kan argamu miti aarsaa guddaa kafalaniitidha goonfatam eeyyen beekumsis aarsaa guddaa malee hin argamu beekumsa barbaaduudhaaf imala taasifamuu kamuu gubbatti rakkina beelaa dheebuu bu'aa bahii jiru hunda dandahanii haala jabaa keessa dabarsanii kan argamu tahuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanta beekuuf sadarkaa ulamaa'ii kanaaf ol kaasee kanaaf sadarkaa ulamaa'ii ol qabee mee xinnoo waa'ee ulama'oota fi ilmi irraa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti maal akka jedhee xinnoo waliin haa ilaalluun يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ربين إسن كيسا إسان أمنانيف أكسمس إسان بكم سكن من صدركان أول إسان كاسا ربينس هجوان إسن هجتن hunda beekadha suuratul mujaadalaa lakkoofsa 11 aayaan quraanaa kun rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa keenya warroottan beekumsa goonfataniif warroottan ilmii qaban sadarkaan isaanii akkaan olaanaa akka ta'e akkasumas sadarkaa isaanii ol akka kaasuu kan itti nuuf mirkaneessedha subhaanallah aayaa quraanaa biraa keessatti ammoo ربي سبحانه وتعالى أكس جدا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أين آيات قرآن كان كيستس sadarkaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ulama'ootaadhaaf kenne sadarkaa isaanii akkaan guddaa akka ta'e rabbiin aayaa quraanaa kana keessatti ragaa ulama'ootaadhaaf bahee jira kunis sadarkaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ulama'ootaaf kenne kan itti agarsiisedha aayaa biraa keessatti ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuratu zumar lakkoofsa 9 keessatti قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إسام بيكن سني في إسام بيكم سن قبل سن والمدالو جدين وانتكن كان قلبي فتشو دندان وروتن أقلي قبن قفا جتشون
Rabbiin subhaanahu wa ta'ala aayaa quraana kana keessattis subhaanallah ulamaa'otaadhaaf ragaa guddaa bahee jira. Eeyyeen aayaa quraana kana keessatti warroottan beekumsaan qabne akkamitti ta'anii warroottan beekumsa qabu wajjin madaalawan madaalli keessa seenuu hin danda'an. Aayaa biraa keessatti suuratul Faaxir lakkoofsa 28tti Rabbiin akkas jedha. إنما يخشى الله من عباده العلماء كان قبروتن إسا كيسا ربي صداتن إسام بكم سا قبن قفتشون ربين آيا كان كيسات أكسين دبتي سبحان الله آيان قرانا كنفكاتن قرانا كيسات باي إنان أرقمو مي أممو حديث نبيجي كان عليه الصلاة والسلام بكم سافي والروتن بكم سا قبن الرا بل إنان دبتنيرو حديث إسان دبتن كيسا إسان لمان تقمي ها إلالو من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه أبو داود والترمذي نمتشي بكم سبر بادا كرابوه ربين كرا جنتا إساف لافسا معاوية ابن سفيان حديث دبر سنين بخاري مسلم حديث قباسا كيسة رسول لكينا صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صحيح البخاري. ربين نمتج خيري بربادف ديني أك أني بيكو تاسسان جراني رو بيكم سارا أكسمس بيك تطارا نموتن كرا إساني هردفه علماء أذني صدركان إساني مالكته حديثني هدون قبا فميرا حديثو تقبت تقنين ألا حالك نجعل في حال فويا أتئين بيكو ينا بربادن قم علماء تتسي قرآن قافتشون كم فويك أبو في أكسمس قبطي أكان قرقودا في قلبي كيسان تسكبي سودان دو رقابو توجيدان أكارغتن شكين قبنو علماء ربحانه وتعالى كين يبرت صدركان إسان قبن أكا قبت تقامين تهيبا كجروت هرده حواسني مسلمة كالتي لأدادان علماء تكين يدان والبيكا ينجرو إيسا كجران أكاتا أكمي كيسا أكجران مال أكا نياتن مال أكا دوغان وانت إني بيكون جرو أكم أكا بولان أكم كيسا أكا أولان وانت إني بيكون جرو إسان كادمو جرين ساني راج إنك أموف لبچو همم دتبني بوآن بأي ميكا دبرسني تباك إلي ميك أبواني حواسكنا دكنا ولا لما كيسا غرا إفا بيكم ستي قد باسو الآب أوليف قد بحراف غموجي كيسا قد أمراني بيكم سباتنة إسان الرات آلو الآف دلوني قبائي همم تو ميك التجرا أين علماء النبي تينيا بكم سخن أرجعوا أفكار لنسان كيس دربان أكار ركيسا أكان هداوا قريس غفاتي ميك كيس درباني سينا إساني كان قراتيس حالسان أن هبچوني دندهما كنتاو إساو الجين أمو عرسا ميك كفلني علمي إسان ولتفنانني بادتن وصوت إيه فنا كني إسان الراهين دالين كانت إيه فنا إساني كنو الأبمي بكم سإساني سنوجيدان غما أكرات قدانا نيرو هدو نساني راديون داندي حقا قبي إملا علمي هم جلق أبدي إكاسي سينا علم أوتا هدو إلالو الأف إيالي تاسس نيجرا أيين كايون سغنتا كنس بوابي علماء إنكيس دربان يادن تنتلا أرسا علماء إنكين أمتكنا دف كفلا هبنو كيس سغلچا علمي دف أكبك كنن علمي إساني دف صدرك ربين سبحانه وتعالى إساني كنن كنا بيكني علماء توجين هرير علماء تجلت جلبي فني علمي إسان بيوت الرمرماراني والاتساسابة كان وقوت إيراد أف اتبيلاني اتئيبوتا اتركتا اتتمما
itti dhibaman itti hirriba dhaban isaan jalatti akka jilbeeffannee barnoota isaan irraa argannuuf qajeeltitoonni karaa keenyaa ulamaa'ota keenya akka tahanuuf fakkeenya keenya akka isaan taasifannuuf raadiyoon daandii haqaa qophii imala ilmii hamma jalqabdee oolee bubbulee jira. Ammas qophiin imala ilmii eeyyen akka biyya teennattiif baay'ina ulamaa'ota biyya teennatti sagantaan nu dalagnu harka dhibbaarraa akkaan xiqqaadha. Fuulduraaf xiyyeeffannoo guddaa kenninee ulamaa'ota keenya gaaraaf qilee meeqa keessatti dhokatanii hawaasni isaan dagatee garuu ka seenan isaan hin daganne iddoo isaan jiran duka bu'uudhaan hordofnee seenaa isaanii ammas isiniif dhiyeessuu itti fufnaa. Ummanni keenya ummanni bal'aan ulamaa'ota aarsaa guddaa ummata isaaniidhaaf kafalan ulamaa'ota diiniin kun akkasiin bahuudhaaf aarsaa guddaa kafalan wanta biraa gochuu baatus ulamaa'ota lubbuun darbaniif akka istikfaara taasisuuf akka du'aa'iidhaan isaan yaadatuuf raadiyoon daandii haqaa dhaamsa ishee yeroo hundaati. Ulamaa'ota keenya kan lubbuun hin jirre rabbiin isaaniif haa araaramu. Kan lubbuun jiran yennaa dannu yennaa seenaa isaanii dhageessifnu yennaa seenaa isaanii bikka kamuutuu hordofnee isiniif seenessinu hawaasni muslimaa balleessaa isaa darbe irraa baratee ulamaa'ota lubbuun osoo jiranuu itti dhaqqabu irraa akka baratuuf akka fayyadamu xiyyeeffannoo barbaachisu hunda akka isaaniidhaaf taasisu akka isaaniif kennu yaadachiisati. Kun ta'uu isaatiin hordoftoonni sagantaa imala ilmii keenya taatan hunduu naannawa keessanitti ulamaa'ota keenya argaman seenaa isaanii hamma dandeessanii qindeessitanii yoo kan nuuf ergitan taate yookaan ulamaa'ota keenya bilbila qaban bilbila isaanii gama keenyatti yoo kan ergitan taate ulamaa'ota keenya dubbifnee seenaa isaanii qindeessinee kan gama keessanitti dhiheessinu ta'a inshaallah. Eeyyen seenaanii kan gama keessanitti dhiheessinu ta'uu ammallee yoo sanii ibsinu gammachuu guddattuu nutti dhagahama. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa beekumsa nuuf haa dabalu. Kan diini keenya baran ulamaa'ota keenyaa kan kabajnu rabbiin nu haa taasisu. Amiin. halqa dingadha habee baadiyaa magaalaa tawxiid diriisee walgeessee bakka hunda laalaa yaa ulamaa hindumu seenaa keessan barraa'ee dubbatamaa dhaloota meeqaarraa nu ga'e جنبرتني برتيسو أنسي نفتاتني جزاء خير ربكم تهديه بجنتاني أكو مسينو إفاجني ولا لما أرانو بافتني بوان خيسهم ملتي نور دلوتاني مركي در آريا همو خيسهم كل وان خليس فشافتني يا رحماني النودي أدرك ساني هندو جهلا بكم ساهني ورهن جراح يا ربي أمري نوف ديريسي خني هنجري جنة خنكي نوف كبجيسي ربي خياءتي نوف تيسي علمائي خينيا بكا هندتي كهبا كبابا هاديها جربيوتي ولا ليها أبد نفي انتهوا نفقدي قدا ولماهيو ولا ليها أبد نفي انتهوا نفقدي قدا ولماهيو kabajamtootaaf hordoftoota keenya warra sadarkaa ulamaa'ii beekee warra sadarkaa ilmii beekee irraa fayyadamu irraa rabbi nu haa taasisu. Ulamaa'ota keenya ni jaalannaa ulamaa'ota keenya ni kabajnaa karaa ilmii irrattis ciccinee haa qabsoofnu dhaloota dhufuuf ilmii malee jaahilummaa dukkana wallaalummaa dabarsuudhaa hin qabnu. karaa ilmii irratti jabaadhaa ulamaa'ota keenya gama akiratti deemaniif istikfaara haa goonuu du'aa'iin isaan haa yaadannu hojiin isaan hojjetan akkaan jabaa ture. Eeyyen ulamoota buunjiran irraa ammoo haa fayyadamnu isaan haa ziyaarru isaan haa kaddamnu
osoo lubbuun isaan jiranuu morma keenya gubbat isaan haa baadhannu ulamaa'onni keenya qaroo ija keennati bakkuma argeejiisa ba'anii diin rabbii baruuf rabbittuuf kenne biyya ofirraa fagaatee dhaqee biyya namni san beeyne arkatu nyaatee yoo dhabe garaa hafee duubatee meeqa kan daare qaamni isaa citaa yediin barate wajjiruu musaafirummaa dursa yaadannaan waa hedduu dhageenya gurraan waa xinnoo daraa dubbadhee keessaanaa laafnaan hin dhumuu silaanga kanaan وميك تابعا أسقهي ولما أنكليسا وميك أوبسا إنو الرهيو إسلاما تائه أمة برسيسا هل قادين قدها به باديا مقاها توحيد درئيسه والقهيسه بكهن جلالا يا علماء هندو مسينا كيسان برايه دبت ما دلوت مهكارا نقئ جئن بردني برشيسو هنسين نفتاتني جزاء خيسان ربكم تهديه بو جنتاني أكو مسينو إفاجني ولا لما أرانو بافتني bu'aan keessaa mul'atee kinuurra dhalootaanii margee daraaree hammuuftee isaa kulli waan kaleessa facaaftanii yaa rahmaanii onnuudhii sadarkaa isaanii handur jaalaa beekumsaanii reen jira yaa rabbi umrii nuuf dheereyse kan hin jirre jannata kan kee nuuf qubachiise ربي خياءة نفتيسي علماء خينيا بكهم تتي كهبا كبابا هادها جرهيوتي ولا ليها أبد فيهن تهون kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya alhamdulillahi rabbil alamin guyyaa har'aa miseensota koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa keessaa ustaaz Amajjii Jabal, ustaaz Kamil Shamsuu, ustaaz Abubakar Ahmed, ustaaz Ahmed Mustafa maasha Allah suuraan isaanii gama toora feesbuukiin dhiifame isaan harka hawaasa isaaniitti ol qabanii lallaban fuula isaanii nuurri irraa ifu arginee akkaan gammannee jirra alhamdulillahi rabbil alamin وبريت كنا لين عبد الرزاق الحمد لله كمين ماتي ساوجي أول كنا ماتي ست جبل ميجر الحمد لله رب العالمين ربي سبحانه وتعالى أستاذ سكينة فن الله كي جمّت كينا قوتون واتاسو كبدم توتا بدأ فتوتا كينا كنا تاسودان كوبين كينا كتاو كوبي قلمي سيناتي كوبي قلمي سينا كينا وجين ترتجاري قلمي سينا Sagantaa galmee seenaa kana keessatti seenaa islaamaa keessaa iddoo gurguddoo qabanii fi akkasumas beektota seenaa islaamaa keessatti qooda gurguddoo qaban kan seenaa gurguddoo dalagan kan keessatti ilaalluudha. Galmee seenaa dargaggeeyyii sadaan ilmi namaa erga gaafa garaa haadhatii bahee kaasee sadarkaa guddinaa garaa garaa keessa darbuun isaa dirqama. Sadarkaan guddinaa kunniinis hegeree isaa kan boruutiif bu'uura ta'an isaan kanneen keessaa hegereen ilma namaa boruu kan tolus kan badus yeroo dargaggummaatiti. Dargaggummaan yeroo jabeenyati, yeroo jagnummaati, yeroo humna jabaa fi sammuu ajaa'ibaatis qabnuudha. Humnaaf beekumsa yeroo kanatti qabnu haalan itti fayyadamna taanan fuuldurri keenyaa kan ifaan guutame ta'a. Garuu umrii dargaggummaa tana osoo itti hin fayyadamin
dabarsina taanan jiruu zalaalamii sheenan guutamte jiraatuuf dirqamna. Haala fi amala dargaggootaa amma jiranii xiyyeeffannaan hubannee yoo ilaallu dargaggoota bakka saditti qoonnee ilaaluu dandeenya. Gariin isaanii umrii isaanii tana seeran itti waan fayyadamaniif addunyaa tanattis ta'ee aakiratti fedhii rabbiitiin milkaa'anii jiran, milkaa'uufis jiran. Gariin isaanii ammoo yeroo tan seeran waan itti hin fayyadaminiif addunyaa tanattis kasaaranii aakirattis azaaba laaleessaa dhandhamuuf jiran. Gariin isaanii ammoo jidduu namoota kanniin lamatti argamu. Yeroo ofitti fayyadamuu barbaadanis akkaataa itti fayyadaman wallaaluudhaan karatti hafaa jiru. Gareen inni jalqaba dargaggoota qajeeloo yoo tahan isaan lammata ammoo dargaggoota kasaaranidha. Gareen sadaffaa ammoo dargaggoota joonjoon jennee ilaaluu dandeenya. Dargaggoonni qajeeloon rabbii isaanii dhugaan gabbaruu, isaan bira waan argaaf hojjechuun hin jiru. Amantii isaanii jabeessanii waan jaalataniif wantoota ajajaman seeran dalagaa irra oolchaa, kan irraa dhorkaman ammoo irraa fagaatan. Amantii isaanii haalan geggeeffachuun milkiif gammachuu baraabaraa akka isaan goonfachiisu bareechanii beeku. Diin irraa fagaachuun ammoo sheena fi cinqaa yeroo dheeraa keessa akka isaan buusus haalan bareechanii beekan. Rabbii isaan uume haalan gabbaran. Naan nabiin sallallahu alayhi wasallam barsiisan ammoo dalaga irra oolchuuf fedhii guddaan tattaaffatan. Salaata isaanii haalan yeroo isaa eeganii salaatan. Bu'aa salaatni qabu wanta bareechanii beekaniif haaluma kamiinuu sa'aatii salaataa of jalaa hin dabarsan. Salaata dhiisuun ammoo azaaba saqar jedhamu akka isaan galchu waan beekaniif salaata dagachuu irraa of eegan. Humna isaanii irratti hundaa'anii zakaa warroota fudhachuu haqa godhataniif ni kennu. Zakaan tokkummaaf walitti dhufeenya hawaasa akka cimsu waan beekaniif jaalala obboleewwan isaan jidduu jiru daran jajjabeessuuf tattaafatu. Fedhii garaaf qaama isaanii irraa of qusachuudhaan ji'a ramadaanatis soomanaan dabarsu. Kanneen qaban ammoo waggaatti yeroo takka gara mana rabbii deemuudhaan hajji godhu. Rabbii isaanii jabeessanii waan jaalataniif mana isallee akkaan jaalatan. Kanaaf yeroo hajjittitti ziyaaran. Uuman dachiif samii akkasumas uumamaalee jidduu dachiif samii jidduu jiru kan uume rabbii isaanii Allah akka ta'e shakkii takkaan malee amanuu. Mu'jizaalee fi mallattoolee garaagaras uumaa isaa kana keessatti waan arganiif wanti shakkii jedhamu onne isaanii keessan seenuu. Uumamaalee kanniin keessaa mallattooleen jiraachuu uumaadhaa agarsiisan hedduu akka jiran ni beeku. Rabbis wantoota kanneen yeroo uumutti mallattoowwan dinqisiisaa ta'an hedduu akka lafa kaahee jiru ni hubatu. Ilaalcha wantoonni dachii tanarratti argaman hundii isaaniitu akka tasaa argaman jedhu ni qeequu, ni balaaleffatu. Uumamaan dura wanti jiru tokkolleen hin jiru yaada jedhus ni qeequu. Sababni isaa ammoo wanti tokko uumamuudhaaf jalqaba wanti isa uumu tokko jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf kompiitarri jiraachuudhaaf qaamni kompiitara sana uume jiraachuun dirqama waan ta'eef uumamni kun hundi isaatu tasa argame jechuun akka hin danda'amne mallattoolee jiran irratti hundaawanii ragaa bahan. Rabbii jiraachuu isaatis shakkii takka hin qaban. Dargaggoonni kun jiraachuu malaa'ikatti ni amanuu. Malaa'ikaalee ijaan arguu baatanis haalaaf jiraachuu isaanii ergamaa isaanii Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam irraa waan dhagahaniif shakkii takka malee fudhatan. Kitaabotni gara nabiyyoota garaa garatti buufaman akka jiranis ni amanan. Kitaabonni kunniinis ilma namaa
dukkana kufrii fi jallinnaa irraa gara xurree ifaaf qajeelatti ilma namaa baasuuf akka kennaman ni beekan. Rabbi ilma namaa keessaa filatee nabiyyoota fi ergamtoota garaa akka erge shakkii takkaan maletti amanan. Nabiyyoota kanniin onneef fedhii guutuun daandii isaan irra deeman hordofan. Waan ergamoonni kunniinis isaan ajajan hojjechaa kan irraa dhorgaman irraa ammoo ni fagaatan. Ergamaa jalqabaa nabii Aadam alayhi salaam irraa kaasee hanga isa xumuraa nabii Muhammadittis sallallahu alayhi wa sallam jiran hundanii onnee wal qixaatiin jaalatan. Dalagaa dachitan irratti raawwataniif iddoon itti mindaa fudhatan biyyi akhiraa jedhamu akka jirus ni beekan. Ganda akhiraa kana dhaqqabuun dura ammoo manni ce'umsaa kan isaan garasitti geessu kan qabrii jedhamu akka jirus ni beeku. Mana qabrii dukkanaa san keessatti akka ifaa isaaniif ta'u ammoo gala sinqii gaarii qopheeffatuuf ganamaa galgala hojjetu. Guyyaa qiyaamattis akkaataa dalagaa isaaniitiin rabbii isaanii loogii hin hojjenne irraa waan dalagatan akka argatan ni beeku. Arkaana imaanaa keessaa jahaffaa kan ta'e kan qadar jedhamtuttis ni amanu. Wanti hundi isaaniituu akkaataa rabbi fedheen kan raawwatamu ta'uu isaa ni hubatu. Dargaggoonni kun diinii isaanii jaalala guddaan geggeeffatu. Obboleewwan isaanii akka gaariitti kunuunsu. Nama ganuun, waan bada raawwachuun, nama sossobuun akkasumas dhugaa dhoksuun isaan biratti waan beekamu miti. Ilma namaatis gara karaa rabbitti yaamu. Waan khayrii taatetti ajajaa, kan badii taate irraa ammoo ni seeru. Wantoota badaa ta'an hambisuudhaaf ammoo obboleewwan isaanii ni gorsu. Badii argansan akkaataa nabiin ajajaniin ilma namaarraa dhorkan. Dargaggoonni kun dhugaa dubbatan. Wanti isaan dhageeffachuu barbaadanis waan dhugaa ta'e qofa. Dhugaan xurree qajeelaa irra kan isaan deemsisu yoo ta'u, xumurri isaaniitis jannata akka ta'e ni beeku. Obboleewwan isaaniitis hamtuun isaan tuyxee akka mukaayan hin barbaadan. Kanaaf haga danda'aniin obboleewwan isa gammachiisuudhaaf carraaqan. Dirqamaa fi itti gaafatamummaa qabanis sirritti beekan. Fedhinnaa dhuunfaa isaaniitiif osoo hin taane bu'aa hawaasaaf biyya isaaniitiif jecha jiraatan. Amantii isaanii ol fuudhuu, ummata isaanii gammachiisuuf biyyi isaaniitis nagaaf tasgabbiin akka jiraattu eeguun kaayyoo isaaniiti. Karaa rabbii irratti humna isatti hirkatanii ni qabsaa'an. Qabsoon isaanii tunis na arkaaf osoo hin taane dhoksaan akka rabbiin isaanii qofa isaan arkutti godhan. Hirkoon isaaniitis rabbii isaaniiti. Ilma namaa irratti hin hirkatan. Qabsoon isaanii kunis adaba islaamummaa kan eegu yoo ta'u, daangaa dabarsuu fi masluufummaa hin qabu. Qabsoo isaanii kanas takkaa humnaan yookaan ammoo haalaan akkasumas bifa humnaaf haalli isaan heeyyameen godhan. Dargaggoonni kun warra diiniin lafee isaanii seente yoo ta'an, haala amalli isaaniitis sadarkaa gaarii irra jira. Haalan nama nagahaa yoo ta'an, amantii irrattis daangaa hin darban. Arjoomanis namni isaanitti qixaatu hin jiru. Amalaanis kan isaan fakkaatuun argamu. Qalbiin isaanis qulqulluu yoo taatu, obsii isaanis kan nama boonsudha. Wal danda'uu irratti kan isaanitti qixaatu hin jiru. Haaluma saniin yeroo badii arganitti garuu murannoon isaanis akkasuma jabaadha. Carraa argatan hundatti seeran fayyadamu. Fedhinnaan dhuunfaa isaanii haalaaf amala isaanii akka balleessu hin godhan. Hojii isaanii seeran akkasumas qulqullinnaan raawwatan. Carraa argatan hundatti fayyadamaa hawaasa bal'aa tumsan. Hawaasni sunis dargaggoota kanniin inni boonan. Isaan kun kennaa ilmi namaa cuftii akka rool moodelitti ilaallatudha. Dargaggoonni kun miidhaaf rakkoo hawaasa tana mudatu furuu ni danda'an. Ifaa karaa irraa ta'uudhaan ummata isaanii daandii qulqulluurra gufuu takkaan osoo hin dhahamin akka deeman taasisan. Dargaggoonni kun
fedhii rabbiitiin addunyaa tanattis ta'ee akhiratti warra milkiitii. dargaggoonni lammataa ammoo warroota kasaaraniidha. isaan kun amantii isaaniirraa fagaatanii jiran, hegeree isaaniitiifis dantaa hin qaban, fedhinnaa dhuunfaa isaanii qofa guutachuuf carraaqan, dhugaa jirtu fudhachuu hin barbaadan, dhara osoo arganii itti dhidhiman, akka malee of jaalatan, waan faayidaa hin qabne irratti cichuu jaalatan, kaayyoo dachii tanaarratti uumamaniif dagatanii jiran. ilma namaatiifis kabaja isaaf malu hin kennan. amalli isaanii gadhaawadha, waan hojjetan hundas loogiidhaan raawwatu. akka waan xurree sirrii irra jiran wahitti waan hojjetan sanitti of dhaadu. of tuulummaan amala isaaniiti. yeroo hunda waanuma sirrii hojjetaa jirraa jedhanii of ilaalu. ilma namaa kaan ammoo yeroo hunda dogongora keessaa jira jedhanii qeequ. karaa dhugaa qabatanii deemuu hin fedhan. waan amrii jedhame ammoo akkaan jibban. haalli isaanii kun amala gaarii irraa waan isaan fageessuuf xumuraa irratti warra hoongoo ta'u. dargaggoonni kun amala isaanii kanaan ofirrattis hawaasa bal'aa irrattis rakkoon akka dhufuuf warroota sababa ta'aniidha. adeemsa hawaasa sanaa gufachiisuudhaan yeroo hunda mataa ofii gad qabatanii akka deeman taasisan. dargaggootni kun karaa gabaaban dhukkuba nama fixuuf dhufan jennee waamuu ni dandeenya. dhukkubni kunis gargaarsa fi fedhii rabbiitiin malee irraa hin fayyamu. rakkoo hawaasa bal'aa mudatu hundaaf sababni isaaniidha. dallansuu rabbii uummata san irraa dhaqqabuuf itti gaafatamtoonni isaaniidha. wantummaan isaan hojjetanu fitnaa caaltudha. zinaa godhu, waan nama macheessu dhugu, ilma namaa cunqursu, of tutuulu, kanneen biroo tuffachuu fi fitnaalee garaa hawaasa keessatti dagaagsu. amantii isaanii irraa hedduu fagaatanii waan jiraniif waa'ee rabbii isaaniitiif kaayyoo uumamuu isaanii irraa dantaa hin qaban. nama waa'ee amantii isaan gorsuuf itti dhufu ammoo ni qeequ. nama amantii ofii seeran qabatee rabbii ofii ibaadu yoo argan ammoo lafumaa ka'anii arrabsuu ni hamatu. sababaan isaanii ammoo ummanni amantii qabate kun isaaniif diina hamaa waan ta'aniif. nama ilaalcha isaanii mormu yoo argan haga danda'ameen dhabamsiisuuf carraaqu. kanneen ilaalcha isaanii deeggaru yoo argan ammoo daran isaan jajjabeessu. waldaalee fi dhaabbattoota adda addaa gurmeessuudhaan akka fitnaa dachee irratti itti facaasuu danda'an irratti mataa ofii kubsu. dargaggoonni sadaffaan ammoo warra jidduu irratti joonjawanii argamanidha. dargaggoonni kun xurree lamaarra dhaabbatanii jiran. xurree lamaan kana keessaa kam qabatanii akka deeman hin beekan. xurreen lachuu gaarii itti fakkaata. keessaa filachuun ammoo hedduu itti ulfaata. dhugaa diinii yookaan amantii ni beeku. inumaa hedduun isaanii hawaasa amantiidhaan akkaan jabaate keessatti guddatuu danda'u. haa ta'u malee karaa wahiitiin fitnaan aduwwiidhaa itti seenee jira. fakkeenyaaf miidiyaalee aduwwii islaamaa hedduu waan hordofaniif dhara isaan irra deddeebi'anii dubbatan san fudhachuudhaaf dirqaman. kanarraa kan ka'e amantii isaanii shakkuu jalqabu. kana booda amaloota gadhee ta'an keessa muudhan ilaalcha waliif faallaa ta'e lamaaf bitaman. gochaalee hawaasaa adawwii irraa dhaaluuf dirqaman. aqliin isaanii hedduu laafadha. yaadni isaaniitis joonjawaadha. yeroo dhugaan jirtu itti himamu afaan bananii rifatuudhaan dhageeffatu. bakka sanaa fagaatanii miidiyaa adawwii islaamaa jalas yoo ta'an isas dhugaadha jedhanii fudhatan. filmaata isaaniif dhiyaate lamaan kanneen keessaa isa kam filatuu akka qaban hin beekan. aadaa fi barsiifata hawaasa biraa irraa dhaalaman dhaadheessuun wanti kun hawaasa keenyaaf faayidaa qaba jedhanii morman.
yeroo biraa ammoo akkaataa abbootii fi akaakileen keenya irra jiraataa turan wanti gahu hin jiru jedhanii ol fuudhan amalaan of danda'anii deemuu waan hin dandeenyeef nama biraa irratti hirkatanii jiran kanaaf qaama isaan rakkoo kana keessaa baasuu akkasumas gorsee dhugaa itti himee hirkisuu barbaadan barsiisa fi nama gaarii yoo argatan carraan karaa dhugatti deebi'uuf qaban daran cimaadha haa ta'u malee nama beekumsi isaa laafaa ta'een loojikiin isaatis dadhaba ta'een gorfaman taanan gaafii duraan qaban irratti rakkoo biraa itti dabaluun daran hamtuu biraa keessa seenan dargaggoonni kun waa'ee diinii islaamaa xinnos taatu waan beekaniif ibaadaa garaa garaa ni godhu garuu islaamummaa irraa fedhiin isaanii gara guddaa gara isa faallaa islaamatti kan hirkateedha tiyooriiwwan mana barumsatti dhaga'an hunda isaanii akka waan dhugaa ta'anitti fudhatan kun dhugaa islaamummaa wajjin wal hin simuu garuu islaamummatti yoo of dhiheessan rakkoof doonjawa keessa jiran keessaa karaa salphataa hin bahuu danda'an islaamummaa irraa fagii xurree biratti daran dhihaannan garuu rakkoon isaanitis daran hammaatatuma deemaa inumaa gaafa namoota amantii islaamummaatiin ala jiran akka fakkeenyatti rool moodel fudhatuu jalqaban rakkoon isaanii cittoo irratti fanxoo itti taati namoonni kun kunuunsa hedduu barbaadu xurree lama irra dhaabbatanii jiran waan ta'eef nama jabaa karaa itti agarsiisu barbaadu daandiin isaan irra deemaa turan cufti isaa akka yaada isaanitti sirriidha garuu adaduma umriin isaanii bilchaataa deemuun daandii lamaarra akka dhaabbatanii jiran of baran kanaaf nama jabaa daandii lamaan kana keessa isa dhugaa itti agarsiisu barbaadan namoonni kun masjida seenanii ni salaatu garuu salaata isaanii arkaana isaa osoo hin eegin salaatan qalbiin isaanii bakka waan rarraateef salaata itti seenan san daddaffiin xumuranii gara haaja isaanii deemuu barbaadan akkuma salaata san geessaniinis zikriif du'aa'ii gochuu dhiisanii nama isaaniin duuba salaata jiru irra tarkaanfataa yeroo tokko tokko ammoo nama salaata jiru dura qaxxaamuraa masjida bahuu ji'a ramadaanatis soomanaan dabarsuu garuu guyyaa san quraanaaf zikrii godhuu irraa hirriiba akka du'aa rafuu yookaan ammoo TV irra taa'uudhaan waan faayidaa hin qabne osoo laalanii dabarsuu zakallee numa kennu garuu akka waan idaa jabaa wahii rabbiin isaan irra kaa'etti yaadu kennuu isaanii malee maaliif akka kennan hin beekan warri humna qabus hajjiif umrallee numa godhu garuu maaliif godha akka jiran hin beekan walumaa galatti dargaggoonni kun haalli isaanii hundisaatu xaxaadha yaa dargaggoo islaamaa mee al takgadhaa badhu of ilaalii namoota kanniin sadaan keessaa an isa kamii irra jira jedhii of xiinxalii ati yeroo takkaan dargaggoota kanneen sadaan ta'uu hin dandeettu haalli jiruu dachii tanaa irratti yeroo hunda wantoonni waliif faallaa ta'an lama akka jiran ni beekamaa xurreen waliif faallaa ta'an kun takka gara jannataa yookaan ammoo gara azaabaa nu geessan kanaafuu maal eegutti jirraa silaa guyyaa duunu ni beekna moo osoo guyyaa kana duutanii beekne akkuma qormaata dachii tanaaf qophoofnutti of qopheessina turree amma garuu hin beeknu kanaafuu hardhuma irraa kaasnee of qopheessuu qabnaa har'a dargaggummaa jabduu keessa jirraa humna guddas qabnaa yeroo keennatti akka barbaannetti fiiguu dandeennaa bor garuu gaafa humni keenya laafee dulloomnetti ammoo hawaasa qabee nu kunuunsu barbaannaa har'a hawaasa kanaaf gaachana taanee karaa rasuula irra deemnee hawaasa kana gammachiisuuf yoo tattaaffanne boru ammoo nuutis dargaggoota nu boodan dhufaniin kunuunfamnaa garuu nuti xurree jallinna irra deemnee hawaasa keessatti dhalannee guddanne kana mirga isaa sarbinee hawaasa keenya irrattis balaa waamnee jirra taanan boru nutis balama dur facaafanne tan hammachuuf jirraa dargaggummaan
yeroo waan gaariif hamas itti dabarsinuudha yeroo ijoollummaa keessa beekumsi teenya hagoo waan turteef badii raawwannu rabbiin nurratti hin qabu ummannis nurratti hin ilaalu gaafa guddannee dulloomnetti ammoo rabbi waan humna keenya ol ta'e akka hojjennu nu hin dirqamsiisu garuu sadarkaan guddina ijoollummaaf dullummaa jidduu jirtu tun hin irraanfatamtu wanti hojjenne hundi isaatu takka takkaan galmeeffama borus waan yeroo kanatti hojjenneen minda keenya fudhanna kanaafuu mana keenya isa boruu tolfachuuf akkasumas yeroo gargaarsa barbaannutti hawaasni akka nu gargaaruuf har'aan tana dalagaa khayrii qabdu hojjetuu qabna dhaloota hawaasa kana bor eegus qopheessuu qabna har'a nuti karaa jallinna qabannee guddanna taanan dhalootni nu boodan dhufus numa ilaalee numa wajjin jallataa kanaaf badiisa kanaatiif sababa ta'uurraa akkaataa hawaasa kana utubuu dandeenyuun irratti xiyyeeffachuu qabna rabbi warra dhugaa beekee itti dalagee irraa fayyadamu nu haa godhu amiin آمين 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 يا رب العالمين warroottan dargaggoota sarara tokko faarratti hiriiran irraa rabbiin waa taasisu subhanallah rabbiin dhuma keenya nu haa bareechu warra diiniidhaaf hojjetee warra diiniidhaaf dadhaburraa rabbiin waa taasisu warra hawaasadhaaf rool moodel fakkeenya ta'urraa rabbiin waa taasisu warra ergaa sagantaan kun qabdurraa baratu warra irraa faamurraa rabbiin waa taasisu barrukan kan qindeessee nuuf erga obboleessi keenya ibnu mas'uudidha jazaahullahu khayran kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya sagantaa keenya tokko innee oduurraatii gama sagantaa imala ilmii saniin booda sagantaa galmee seenaa qabannee dhiyaannee turre sagantaa keenya gama goola butti deemaa jirra sagantaan keenya inni xumura kan ta'u sagantaa keessummaati sagantaa keessummaa osoo hin ce'iniin dura obboleessi keenya abul khayr nashiidaa tokko nu affeere gama sagantaa gaafiif deebii keessummaa keenya وبليس كين أحمد جيشة وجين تاسفنت اسم جيسفنا كن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرقنير كما جاله كن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرقنير كما جاله فنعم المولى أرقنير كما جاله فنعم المولى أرقني كما جال كن ربي قداقة إنسانا بركان قوين يومون وفكن مولانا إبسادان ديلوك أرقني قرانا إقراد أجل كمي وبراتيوبانا كن قبينيا كينيا نمالين يتانا قرأوا براتيو يجدمو معنا كان الرهوة واليادة جيسو بربانا معلوم همانا والإبدام يا الله أرقني أرقما جالا إقراج ربي نهم قرانا نمت التفو ما يفهم لمانا سلبنا الرابوري إفتن جابانا إن شاء الله قابتك إبو متبانا قرآن قبني بكا كفني خانا شتين كبو يوم وكين إرآنا وإيه برنو تارا ودبجو يانا وان دبني بربانا نمو عليه قلان أرغني إرغما جالا هاقاو إرغانكو بكا جرتانوتي مقالا باديا بداغا موجيتي نادا غاي درغاكو داف درغاكيتي وانا ردر كمايتين رتي اكو ملمين ديني برما جرتي برنوني اما يا فيران رتي بكا كان لابني جرادو غمتي ولا كان ديني كينيا وامدتي غاري نتفتي نجتي ولا لا ارغني ارغما جالا أما يجتشونكو أفانزا فنما نمني ولي قالوا في فاقوشو دما مالدين كينيا أمانتين إسلاما بردو فاتبرا يومي يوم يوما قولي رب العلا قرانا كروما بروم سيد لكنو جنو أما نسام أمني مالين نزور كينيوما نفا كينيوما ديبني جالا لا أرغني إرغما جالا
sababna waan kana kaasee biyya boleessa yaalmaan ol guddataa jirtan dhageessa nutummaan islaamaa guutuu biyya keessa baay'inaan walqixa yoo taanes lakkoofsan barataan keenya meerre yoo jiraatan eessa akkanatu na dhibna isinitti odeessa mee maal yaanni keessan dubbii kana laala arganii eegama jaala nuuf inni rabbiin alhamdulillah فنعم المولى arganii eegama jaala بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا فدغيفتوتا هردفتوتا سغنتا راديو دانديقا كن تمساسا سغنتا كينا غويا كميسا اسنيف تمسا جرتودا سغنتا كيا ردا كيست كيسما قبنا كيسمان كينيا اينودا ان شاء الله كيسمان كينا حالا ويتاوارتي ايغيف نيفرسي سنين بودا غافي ديبي ولين تاسفنو قبنا كيسمان كينا يرو اما كنا قلينسا غبا جرو جلقبا كيسما كينا سيمنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم امزا؟ الحمد لله رب العالمين. أكم جرت نجيني بدادا؟ نجيني حالام بدادا. إسنو أكم ور راديو أكم جرت؟ الحمد لله بريد نجاجر رب جراتن. آمين آمين وجينو إسن اللي بجراتنا. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. مي عن اللين أكجارتي سمبيكا لقي فتوني أوروميا ميديا نتورك اللي gara miidiyaadhaan yeroo hedduu irra deddeebitanii hawaasni keenyallee isin dhaga'ee jira. Mee eenyu jedhamtan maqaan keessan yeroo ammaa kanatti biyya kamii keessa jirtan kutaa Oromiyaa kamiirraayi? Hayyee hedduu galatooma ani maqaan kiyya Ahmed jedhanii Ahmed Gisheeti. Ammaan tana biyyatti argamu biyya Hoolaand Amsterdam jira. Biyyatti dhaladhe egaa kutaa Arsiiti magaalaa Waabee jedhamtu dhaladhe akkasuma Dodolatti barnoota koo xumure achi immoo yuunivarsiitii Finfinnee illee kiiloo 5 ture kiiloo 5 irraa mootummaan wal dhabnee gargar baanee egaa amma baqattummaan egaa biyya Hoolaand jirra Sheekh Hamza. Tole Ahmadu keenya hedduu galatoomi jazaakallahu khairan sagantaa raadiyoo daandii haqaa irratti nuuf dhiyaatee hawaasa keenyadhaaf haala wayitaawaa irratti hubannoowwan qabduu fi akkasumas hawaasa kanaadhaaf kallattii maluu kamiidha yaada xiinxalaa kan keetillee akka nuuf kennuuf nuuf dhiyaachuu kan keetiin hedduu si galatoomfanna. Hayyeegaa isinillee gaa carraa guddoo tana naa kennuu keessaniif hedduu galatoomaa waan jaboo hojjechuu jirtanii uummata keenya bifa gaariin tajaajiluu jirtanii gaa tajaajila isin kennaa jirtaniif keessaa haala ammaan tana uummanni keenya uummanni Oromoos ta'e uummanni Muslimaa keessa jiru waan isin gumaachaa jirtan hedduu waan nama gammachiisu waan nama boonsu gaa dalagaa ta'e tana irratti carraa kanallee naa kennitanii waan silaa irraa beekurraa akka dubbadhu carraa naa kennuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. Tole mee obboleessa keenya Ahmedi jazaakallahu khairan mee anaafati nuun lamaanuu dargaggeeyyiidha shabaaba yoo si waamullee Ahmed jedhee waama kana dhiifaman irraa tahi. Takka rakkoon hin jiru Hamza akkasumatti waliyaamuutu irra bareeda. Tole mee amma dubbii seensa keenya irratti tutte takkatti jira gama sagantaa keenya bal'aa kanatti osoo hin deebiin jalqaba amma sochii labbii yuunivarsiitii irraati wal dhabbeedhaan akka biyya ormatti baqaadhaan godaantanidha kan nuti qo'a jirtan. Barri sun bara kamiidha sababni wal dhabbii immoo maal ture yeroo sanitti? Wanti wal dhabbii yeroo sana kaase waa'ee magaalaa Finfinnee ture. Magaalaan Finfinnee yoo san handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaa jijjiiruudha. Akka barataa Oromoo yuunivarsiitii keessatti yuunivarsiitii Finfinneetti yeroo hedduu yuunivarsiitii Finfinnee keessatti qabsoon taatu. Saniin wal qabatee hiriira yeroo garaagaraa bahaa turre yeroo haga lamaa tokko ari'amee irra dhumaatti ammoo kiiloo 5 illee ijoollee barattoota Oromoo achi jiraniif yeroo san dura taa'ee hojjechaan ture. Kanumaan wal qabate bara 2004 barattoota 350 hidhanii yuunivarsiitii irraa ari'an keessaa tokko haala Finfinneetiin wal qabatee jechuudha. Haala saniin akka saniin
kolfetti hidhamnee egas immoo deegachi baane ka baqannee biyyaa baane jechuu Hamza. Tole wanta kanarratti dhiyeenya darbillee obbo Jeelaan Qaasimillee dubbifnee turre baachii tokko turtan jechuu yeroo san keessatti illee isin. Waliin turre baachii tokko inni achiin waggaa tokko na dursana fakkaata. Garuu sochii keessa walumaan turtan jechuu. Sochii keessa waliin turre komitee keessa illee wajjin turre isaan kiiloo 6 turanii. Gara suutufalleen isin wajjin ture yeroo san. Gara suutufaa achi dura nu wajjin ture inni achi dura yeroo ati waggaa 2 dura biyyaa bahe haga gaafa biyyaa bahuutti gaa haala kanaan waliin turre achirraa wal beeynaayyuu jechuudha gaa walgahii garaallee asii waliin dhufnan seene amma ka gara suufaani keessaa faakaaltii FB jedhamutti walgahii tokko gaggeessaa turre achi dormi isaanii faadha akkasitti haala saniin turre jechuu kana hunda achi wal beeyna. Tole Ahmadoo kenna hedduu galatoomi duubatti si deebifne wanni nu duubatti deebinuuf argitee ka'umsi qabsoo tokko bikka qaba qabsoon uummata Oromoo kun aga jalqabee oolee bubbulee jira qabsoolee kanaadha fi jaarraa hunda keessatti warri mataatti ta'u barattoota jaarraa kaanitti immoo qotee bultoota warra abbootii lafaati. Kanaaf hardhalle kun qabsoon Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jirtu kun mataan isii barattootuma kana achirraati waan burqettu har'a gara qotee bulatti illee gara hawaasatti illee gara uummata bal'aatti darbee jira. Mee kanneen inshallah bootti itti deebina. Amma mee jaafii jalqabaa agas haalawwan darbanirraati ilaalle gaafiin amma haala wayitaawaa irratti hawaasni musliimaa akkuma beekamu hordofaa jirta. Qabsoo hawaasni musliimaa jalqabe kana yeroo jalqabaarraa kaasee wanta ture ni beekta hamma ammatti adeemsa ture san adeemsa qabsoon uummanni keessa darbe kan akkamitti ilaalta adeemsa moo qabsoo kanaan wal qabsiiftee immoo uummanni akkaataa itti deemaa jirutti jira mootummalleen immoo akkaataa itti deemutti jira qabxiilee kan lamaan mee akkamitti xiinxalta Ahmed atiin. Haalaan bareeda gaafii bal'aadhallee gaafii murteessituu qabsoon hawaasni musliimaa eegalan kun tokkoffaa biyya san keessatti keessaa hoo qabsoo biyya bifa nagayaatiin godhamu fi yeroo dheeraa godhamu keessaa hoo amantiin wal qabatee godhamu biyya san keessatti mirga amantii garagaraa kabajamee hin beeku biyyi sun biyya amantii tokko godhamtee fudhatamti. Kulillee seenaa mataa isaa qaba amantii saniif jaalala addaa qabaachuu osoo hin taane biyyattii san bulchaa ka ture warra amantii tokko turanii biyyallee ka bulchu charchiillee ka bulchu ummatuma tokko waan tahaniif so warruma amantii sanaatii qofa mirgi isaanii kabajamaa ture warra mootummaa waan ta'aniif warra achiin ala jiran mirgi isaanii kabajamaan ture ayyaanni isaanii kabajamaan ture akka hawaasuma qaama hawaasa biyya saniitti ilaalamaa hin turre keessattuu ummanni muslimaa amantiileen biraallee ka booda dhufan jiru garuu gaa irra guddaan biyya san keessatti amantiin inni guddaa tokko keessaa kana so mirga amantiin wal qabate mirgi amantii kiyyaanaa haa kabajamu mirga bifa fedheen an salaatee rabbii fedhetti an salaatee masjida fedhetti an salaatee namni na keessa seenee naa hin murteessinii jedhuun bifa anillee qaama biyya kanaati mirgi kiyyalleen guutumatti akka lamii biyya kanaatti naa haa kabajamu qabsoo jedhu yeroo jalqabaatiif ummata kanaatu godhee jechuudha. Kuni ammootuu keessattuu ummata amantii muslimaa kan yeroo dheeraaf akkuma qaama biyya saniittuu uf laaluu qofa miti. Hacuuccaa garagaraatti keessa ture yoo islaama taate akka namaa gadiitti yookaan akka qixxaatti hin laalamtu biyya san keessatti so kana hunda cabsee lakki kun hundi nu gayaa loogiin garagaraa nurra gahaa jiru nu gayaa jedhanii yeroo jalqabaatiif walitti dhufanii qabsoo haalaan hammayya taate tabifa shororkaa adda addaa irraa badii adda addaa irraa iftiisite qulqulluu taate. Fi tarsiimoof haalli isaan godhan bifa nama dinqisiisu tokkoon biyya san keessatti mootummaa shira inni xaxuuf olola inni oofu hunda irra aanaa
yeroo dheeraaf tarkaanfatte yeroo jalqabaatiif qabsoo ummata muslimaa kanatti agarsiise. Kun waan tokko ummata biyya saniitiif dabarse bifa nagayaatiin qabsaayuu ni danda'amaa waan jedhu dhaamsa akkasii dabarse. Irra caalaa ammoo ummata muslimaa kana sammuu isaa bilisoomsee jechuudha. Sammuu isaa bilisoomsee anillee nama yoo xiqqaate dura ati mirga keetiif nama biraatiin mirga naa kabaji jettee gaafachuu dura anuu qixa ilma namaati anillee akkuma nama kamuu namaa gadii miti qixa namaati bifa jechuun hawaasni muslimaa akka iflaalu qabsoo gootee jechuudha qabsoo ajaa'ibaa. Tole Ahmadu haqiqatan ijoo dubbiiti kakaaftee qabsoon karaa nagayaadhaan osoo dhagaan hin darbamin ummata kanaadhaan mootummaa gulaadhaan tarkaaffiin hammam isirratti geggeeffama keessumattuu koree inni harka ofii mallatteessee filate san irraa hidhanii tarkaanfii suukanneessaa hedduu nama irraa ajjeesuu nama irraa hidhuu waa hedduu irratti geggeessanii qabsoon sun bifuma nagaa qabatee deemee jira. Mee adeemsa immoo gara mootummaan jiru kan mootummaan abbaa irree fudhataa ture kan akkamitti gamaggamta? Gaaffiiwwan gaafataman gaaffii gaggabaabduu sadiidha. Gaaffiiwwan sadaan kan deebisiisuu irratti ummataaf furmaata kennuu irratti adeemsi inni deemaa ture san immoo akkamitti xiinxalta gama isa kanaan? Haalaan bareeda waan amma ati jalqaba kaafte san irratti wanti adda godhu tokkoffaa qabsoo kana osoo deebii mootummaatti hin deebine dura hawaasni qabsoon ummata muslimaa kun keessaa hoggara hogganaatiin hoggana addaatu kennamaa ture. Tokkoffaa hogganni koreen fara barbaaddu sun jirti. Achii gaditti ammoo keessaa eega dubbiin jabaachaa dhuftee mootummaan bifa hacuucuutti ka'een booda hogganni kunuu eessa jiraa bifa inni hin beekamne tokkoon jiraachaa dhufe mootummaan abba marge kararraa qabaa dhufe malee. So ummanni warri hogganaa kun dhaamsa eessaa dabarsanii yoo osoo hin beekne dhaamsi isaanii ni gaha. Gaafa isaan jum'aa kana akkana goona yoo jedhan kama dalagaa irra oolu arganii kanaaf hogganni isaatuyyuu hoggana mootummaa san bilchinaan bira dabre tarsiimoon bira dabre jedha hoggana akkasiillee yeroo jalqabaatiif irra uume akkamitti hogganni iyyuu keessaa hogganni qabsoo nagaa akkamitti qindaa'uu qaba waan jedhe waan fakkeenya gaarii ta'e. Kanarraan mootummaan akkamitti deebisee waan jedha mootummaan sadarkaa afuriin qabsoo biyya san keessa kaatu kamuyyuu sadarkaa yoo xiqqaate sadarkaa gara afuriitiin isteeppiidhaan ukkaamsuu yaala. Tokkoffaa gaafi makaate kana dhugaa mitii jechuu dhugaarraa jallisuu jechaan gaafiin isaan gaafatan kun gaafii haqaa gaafii uummata irraa ka'e akka hin taane waan gara garaatti dabarsuudhaafii sana fashaleessuuf yaalan. Yoo sana bira dabritee deemte gaafii kanaayyuu lakkii uummata kanaa miti kakaase qaama biraattu duubaan jira. Kanaaf gaafiin kun gaafii uummata kanaati miti qaama biraattu kaasee waan jedhutti deema. Kana bira waggaa dabree jedhu gaafii uummataa kana ta'uu eegi baree booda sana dhiisee uummata gaafii kana gaafatuuf uummata biraa walitti buusuu yaala. Warri amma ka'e kuni akkama fakkeenyaatiif Itoophiyaa biyya shari'aa godhuu fi gaafiin uummanni gaafate gaafii uummanni musliimaa gaafate gaafii salphaa taatee osoo jirtu gaafii mirga amantii kiyya bifa fedheen gaggeeffachuu instituushinii islaamaa ta'e keessatti warri islaamaa warri siyaasaa irraa adda ta'e gaggeeffama bifa jedhuuf gaafii salphaa taate kana dhiisee gaafii biyyattii sana shari'eessuu shari'aan bulchuudhaafi warra kaan amantii warra kaanii diiguudhaafi jihaada itti bahuudhaafi fi fiilmii isaan garagaraa ijaaraatti tolchameeti stuudiyoo keessatti qindeessanii dhiyeessan irraa arguu ni dandeessa. So bifa saniin uummata biraatiif warra amantii biraa qaban walitti buusuuf yaalanii jechuudha. Kana biras gaafa dabru yoo xiqqaate bifa saniin isaan lamaan walitti buusanii gaafa jedhani warri kun warra akkanaati warra badii akkanaa geessee jedhanii ukkaamsuudhaaf isaan gargaaraa jechuudha. Kana birallee gaafa dabritee jettu
humnaan ukkaamsuutti deemanii jechuudha. Humnaan akkamitti ukkaamsanii tokkoffaa ni hidhanii ni tumanii hiriira nagayaaf baheessan ummata shororkeessanii waraana gugurdaaf ummata waraana hidhateef meeshaa gurguddaa qabateef maaliin bifa kanaan ummata nagayaan bahe shororkeessuu yaalu. So bifa kanaan ni ajjeesanii maal jedhanii bifa kanaan ukkaamsuu yaalan. So kunniin afranuu tarsiimoon itti fayyadaman kunniin afranuu mootummaa kanaaf yeroof waan qabbaneesse haa fakkaatu malee ukkaamsuu hin dandeenye jechuudha. Fi afranuu fashalee jira ammaan tana mootummaa kana harkaa. Gaafii isaa wakkachuu hin danda'u, qaama biraatti duuka jira jechuu hin danda'u. Akkasuma mootuyyuu warra amantii biraatiif saba biraatiif waliin buusu sunillee hin taanee fi hoogganoota qabsoo kanaallee hidhanii qabsoo tana uf duuba deebisuu hin dandeenye qabsoon ammayyuu itti fuuftee jirti jechuudha. So bifa kanaan deebisuu yaalanii kun deebisaa karaa waan hin taaneef uummanni illee qabsoo ka eegale kana hunda beekeeti eegale kan abbachuutti hin jirtu waan akkaataa mootummaan itti deebisaa jiru waan bu'aa qabaataa jiru natti hin fakkaatu jechuudha. Ifatti argaa jirra kan. Tole Ahmadoo mee dhugumatti akkuma qabxiidhaan keekkeettan kana wanni isin jettan kun hunduu isaaf hin milkoofne. Isaa milkaa'uu dhabullee ammallee inni kallatti biraa itti deemaa jira. Mee gad haa deebinu boodatti isin deebisa. Akkanatti fakkaatutti miseensota koree fala barbaaddu fi akkasumas obboleewwan keenya yeroo ammaa hidhaa keessa jiran keessa hedduu isaanillee ni beekta. Keessumattuu Ustaaz Badru Hussein Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti wajjin turtan akka wajjin turtan kanaan dura carraa takkatti naaf himtee turte. Mee Ustaaz Badruun nama akkamiiti? Himannaan mootummaan irratti bane kun nama shororkeessummaa akkasumas goola uumtummaa amalli isaa makkaata akkasumas miseensonni koree isaan kanneen birallee akka quba qabdu ni beeka akka ol beektan ni beeka. Mee gahumsa isaanii fi amala isaanii akkamitti xiinxalta? Warroota kanneen amiirota keenya ta'anii jiranii imaamota keenya ta'anii jiranii hedduu isaanii ni beeka. Badruu ni beeka akkasuma Ahmajjii dabalee koreelee kanneen hedduu isaanii ni beeka. Ummati kun dhugama rabbi akkuma namaatti illee yoo laalte ummata nama hin quuqne, ummata mirga namaan sarbine, ummata hariiroo hiriyootaaf barattoota amantii musliimaa qaban qofa osoo hin taane amantii biraa qaban wajjinillee hariiroo gaarii qaban ummata barnoota isaaniitti eenyuyyuu ol ciccimoo ta'an ummata akkanaa ture. Shororkeessummaaf waan amma mootummaan ittiin himuu yaale kun tokkoo isaaniitiin waan fakkaate dhuunfaan ammoo isaanitti beekuun waan mootummaan ittiin isaan yakkuu yaale kana wal bira qabdee yoo laaltu waan waaqaaf lafaatiif. Isaan miti nama isaan wal beekaniin yoo waan hin fakkaanne. Ummanni kunniin ummata amantii isaanii irra jabaa, ummata namummaa isaanii irra jabaa, waa hunda irra jabaa fakkii nama gaarii ummata jettee keettuudha jechaanuu ibsuun garii isaanii haalaan si dhiba. Ummata sabummaan hin qoonne, amantiin hin qoonne, bifa kamiinuyyuu hin qoonne qixatti si ilaalan. Ummata haaluma jireenya isaanii irraayyuu walqixxummaaf dhaabatan, walqixxummaan namummaa isaatiin kabajan, mirga ofii qofa osoo hin taane mirga keetiifis ummata dhaabbatu. Isaan hooggana ta'uun isaanii yoo isaan dur irraa beekte sin ajaa'ibu. Hooggana jechuun nama faayidaa garee tokkoof dhaabbatu miti. Hoogganni haqaa nama ilma namaa kamiitiifuu, nama mirgi sarbame kamiitiifuu, nama dhugaaf dhaabbateedha hooggana jechuun. Kuni warra akka mootummaa biyya bulchuu kana jechuun warra dirqiin dhufee si bita jedhu sirratti humna fayyadamee humnaan si bulchu. Garuu komiteeleen kunniin komitee ga'umsa hoogganummaa qabaniif dhugaan hooggana ta'aniif fakkii gaarii ilmaan namaa ta'an keessaa tokko jedha. Bifa kanaan isaan beekaa jechuudha Hamza.
Tole hedduu galatoomii ibsaa kana nuu kennuu kan keetiif siraaftuu mootummaan kun akkaataa mootummaa abbaa irree keessatti warra khayrii qabu cufa faalla saniidhanii ka ilaalu maal jennaan namni khayrii qabu gama khayriitti waama sharri inni irraa dubbatu kijiba inni irraa dubbatu kan kun kijiba sodaata akka malee kun kijiba wanni inni adeemaa jirtuun sirrii miti jedhanii nama isa dura dhaabbatu kun haqaatti baasuun waan salphaadha yoo barbaadeellee kun ajjeesaa jiraame argaa jirra. Akkana. Mee kanaaf mee Ahmedoo wanni hangaafachuu barbaadu amma kana keessatti akka ilaalcha kan keetitti mootummaan maaliif gaafii musliimaa kana deebisuu didi? Inni jalqabaa biyya san keessatti qaamni kamuu akka uf danda'ee bilisa ta'ee jiraatu instituutiinoota biyyaa irraa eegali qaama amantii irraa haa ta'u akkasuma qaama aadaanillee haa ta'u bifuma ta'een qaama mootummaa kana irraa bifa walaba ta'een ijaaramee if danda'ee deemu kamuu arguu hin fedhan. Iddoo hunda keessa harka isaanii naqatan. Maanta illee ka islaamaa qofa iyyuu miti amma amantii ortodoksii yoo fudhannee jenne Paappaasiin isaan kaa'anii jedhan akkuma dhufaniin silaa paappaasiin du'u malee hin jijjiiramu akkuma biyya qabatanii dhufanii paappaasii kaan ari'anii fi irra kaa'anii sunis duunaan ammallee kama isaaniif warroota siyaasaa bakka san kaa'an. Kanaaf walumaa galatti mootummaan wayyaanee qaama tokkoffaa mootummaa sodaa irra rarra'eedha. Mootummaa hundee ummataa hin qabneedha. Hundee ummataa bal'aa deeggarsa bal'aa hin qabnee fi insecure mootummaa ta'ee jiraatudha. Kanaaf bifuma kamiinuu yoo ati uf dandeettee dhaabbatte isaaf sodaa itti uuma. Maaliif haala itti ijaarame waan beekuuf narratti way kakaasuu danda'an bifa jedhuudhaan. Kanaaf qifaa isaa bakka hundatti naqataa bakka hunda if jala oolchuu fedhaa jechuudha. Ka gara musliimaatti yoo dhufne kophaa achi baafnee hogguu dhufne keessaahu yoo ummata musliimaa kun if danda'ee waan akka fedhetti uf kabultu taate bilisummaadhaan kabulu yoo taate ummati kun qaama hawaasaa sanii qaama ummata sanii keessaallee ummata hedduudha lakkoofsaanillee ammallee ummanni guddaan inni of keessa qabatee jiru ummata Oromooti. Persentiin guddaan yoo xiqqaate 70-80 ta'u ummanni musliimaa ummata Oromooti. Ummanni Oromoo mootuyyuu mootummaa kanaan ummata gabroonfamee gaafiin mirgi isaa hundi bifa amma arginu kanaan hacuucamaa jirudha. Kanaaf ummata musliimaa san bilisummaa isaa kennuu jechuun ummata Oromooti mirga san kennuu ta'ee itti mul'ata. Kanaaf amantiin musliimaa ummanni hawaasni musliimaa bilisa ta'e isaaf sodaa guddaadha. Kanaaf akka inni if danda'ee socho'u hin barbaadu ukkaamsuun isarratti dirqamaa jechuun haala amma inni dhaabbatee deemu kanarraan. So ummata Oromootiin wal qabsiisee kanaaf ummata musliimaa hacuucaa jechuudha. Kun akkuma jalqaba jirutti ta'ee xiqqaallee ta'u ummata Oromoolee keessa qabachuullee baatu qaamni kamuu mana barnootaatiin haa ta'u or professional associations haa ta'u waldaa barsiisota haa ta'u waldaa hojjettoota haa ta'u waldaa artistoota haa ta'u qaamuma kamuu biyya san keessatti qaama walabaa akka uumamee jiraatu hin fedhu. Ummatuma ganda keessaatiihuu tokko shaneedhaan walitti hidhee akkasitti xaxee jiraata jechuudha. Akkasitti silaa bituu barbaadan. Kanarraa akka ka'e so nama ganda keessa gabbu'ee nama shaniyyuu nama tokkoon hidhee qabu ama ummata musliimaa bal'aa kana bilisummaa isaa kennuun waan hin fakkaanne bifa kanaan sodaasan irraan ukkaamsaa jechuudha fi ummata musliimaa kanaaf ukkaamsee qaba. Kanaaf namoota tokkoffaa laal ummanni sun uf bulchee ummata bilisummaadhaan waaqa isaa gabbaru gaafa ta'e haqa isaallee akkasumaan falmachuu eegalaa jechuudha. Kanaaf amantii kanayyuu akka ati qajeelaan akka silaa amantiin yookaan Qura'aan itti barsiisu sanitti sheekoliin dhugaa sheekoliin beekumsa qaban
akka hin barsiifne sheekolii gara biraata dhugaan shee kan taane beekumsaan achi hin genne ta faayidaa garagaraa qabaniin ummata kan akka bulchanii fi akka masjida keessatti salaachisanii fi da'waan isaallee godhan masjidota keessatti ni yaadatta atilleen achi biyya san keessa gaaf salaattu mootummaadhaaf du'aa godhan ilaal mootummaaf wanti ati du'aa gootuuf masjida keessatti hin jiru. So kun amantiin waan wal qabate oduun taane siyaasaan waan wal qabate. Kanaaf egaa bifa kanaan walitti bu'anii lakkaan waan kana kontrol gochuu qabaadha lakki kontrol nun gootu nu ammoo bilisummaan waaqa kenna gabbaruu salaatuu barbaannaa ka jedhuun akkasiin mootummaa kanaan walitti bu'anii jechuudha Hamza. Mootummaan hagasitti qabsaawee deemaa jiran. Masjidota saamee madrasaalee saamee beektota islaamaa hidhee ulamaa'ota sodaachisee manneen irra deemee kanuma wajjiidhaan meeqa jabeenna fi dadhabbinna qabu ummanni muslimaa gaggeessaa jiru kan jabeenni isaa maalidha dadhabbinnaas jettee tuttuukaan jabeenni isaa kan inni ammallee irratti jabeeffatee deemuudhaa qabu mee wanni ati hubatte maalidha gama kan keetiin Ahmadoo. Mee maaliyaanni keessan dubbii kana laala arganii gama jaala. نوكن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى قنيق مجالا نوكن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى قنيق مجالا فنعم المولى قنيق مجالا kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya turtiin obboleessi keenya Ahmed Gishee wajjin taasifnee kutaan tokkoffaa kana fakkaata inshallah kutaa lammaffaa sagantaa keenya taanutti qabannee isiniif dhiyaanna jabeenni fi dadhabbinni yookaan laafinni qabsoo hawaasa muslimaa geggeessaa ture kan obboleessi keenya Ahmed Gishee akkamiidhaan ilaala gaafii kanaaf gaafii waan biroo irratti xiinxala bal'aa nuuf kennaniiru inshallah sagantaa keenya itti aanu irratti qabannee isiniif dhiyaanna. Sifagalu dubbiin wanirraa dubbannu waan barachuu dhabnu godhee hubannu biyyummaa fi misooma keessaa qoodan qabnu guddisuuf guddachuu hin beeknu hirmaannu waajjira fedhiyoo waa jomnee seennu garee kan malee waa keenya argine hin beeknu har'a ilmaan barsiisuu dhiifne wanni eeynu boodaaf isa beeknu dhibdeen kun wallaalaa. arganne ergamaa jaala rakkoon nuti qabnu eessa amma qaba dhibee wallaalumaatu harkaanu qaba yaanni kun hunduma keenya dhibuu qaba hulana cufunnu maleenyuun qaba ibiddi abbuma irra bu'ee qoba wannarranu qabee borilmaan dhaqqaba gaa'imee hirriboo waldammaysu yaala arganne ergamaa jaala. kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu obboleewwan keenya raadiyoo daandii haqaa tumsuu irratti shoora guddaa taphataa jirtan rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa keessan isinii haa kafalu warroottan kennattan rabbiin bakki isin baaftanitti dachaa dachaadhaan isinii haa deebisu maashaallah hirmaannan keessan akkaan nama gammachiisaa warroottan diinii keessaniif dhukkubsattanii raadiyoo kana cinaa dhaabbataa jirtan. جزاكم الله خيرا راديو داندي حقا سغلي حواس مسلمه بلاتي سغنتا كيدو سو هينغولا بنين در متا دري ونودو اسين هادا گيسفنو obbolees keenya Abdurrazzaq Akmal kan kuree keenya wajjin mana hidhaa keessatti roorrifamaa ture yeroo adii sobaan isa gubbatti dabarfamee xummuree mana hidhaarraa hiikame miseensonni kuree fala barbaaddu hawaasa muslimaa guyyaa har'aa ustaaz Kamil Shamsuu fi ustaaz Ahmed Din Jabal ragaa ittisaa obboleewwan keenya deseef kennanii galgala guyyaa alhadaa yookaan dilbata magaalaan Finfinnee barruulee giraafitii adda addaan bareeddee kan bulte ta'uun beekame. Magaalaa Dodolaa keessatti basaasonni mootummaa waraqaa silxeen diinota Oromooti jedhu facaasuun isaanii beekame. Mormiin naannoo Oromiyaa keessatti ammas finniinee itti fufeera. Gamtaan Afrikaa haala Oromiyaa keessa jiru hordofaan jira jechuun isaa beekame.
kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya sagantaawwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaa guyyaadhaa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture an obboleessi keessan Hamzaa Booranaati gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya abboon wajjin ture hamma sagantaa keenya itti aanutti deebinee wal arginutti والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرقنا دنيا آخرة أبطلا أرقنا إرقما جالا كالتين بلا فين قرآن كرومنا هندوبوا كبا هندوما تاجمنا سوشيولوجي جدن حواس قرآن أرسيدا فقوما غازت ساتانا انجنير تاني بيتين جهرنا تاريخ أمة دبر بكوفينا كونون دينوغا نموين يونينا أيو براني هم أفغاري أدام بينا خيرتين كوفني بورتان أباسينا كوان فاقوسينا قيانا سيما بولا أغاني إرقما جالا نوكن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى كما جال نوكن ربي الحمد لله الحمد لله فنعم المولى كما جال فنعم المولى كما جال فنعم المولى كما جال